Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya Dirriim Miidiyaa Raadiyoo Saatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kan isin dhageessisu an Qaroo Abbabaati. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti fedhiin aangoo fi maallaqa jaallachuu baay'achaa jiraachuu isaa Paatriyaarkii mana amantichaa Abune Maatiyaas ibsan. Yeroo ammaa kanas qormaata keessaaf alaatiin rakkachaa jiraachuu eeraniiru. Dabalata isaa akka taanutti isin biraan geenya. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jirtu Paatriyaarkii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abune Maatiyaas ibsan. Abune Maatiyaas kana kan jedhan walgahii waliigalaa Sinodoosii Bataskaanatti kaleessa eegale irratti yoo ta'u, qormaanni alaa fi keessaa Bataskaanatti akka mudatan dubbatan. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo ammaa kana qormaata cimaatu ishee mudataa jira. Qormaanni alaa kan hin oollee biyyoo ta'e illee isaan olitti qormaatileen keessaa ka'an ergama ishee akka sirnaan hin baanneef gufuu itti ta'aa jiru jedhan. Dabaluunis Bataskaanatti keessatti fedhiin muudamaa fi maallaqa jaallachuu dabalaa dhufuun gargar bahiinsi wal qoccoluu fi akkuma argan dubbachuun dabalaa dhufuu kan himan dhageettii amantoota biratti qabnu nu duraa gadi buusaa jira jechuun dubbataniiru. Ofii of muuduun Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraachuu kan ibsan Abune Maatiyaas namoonni keessoo keenyaa rakkoo alaa dhufuuf haala mijataa uumeera jechuun nageenyii fi tokkummaan Bataskaanatti irratti yaaddoo uumuu ibsan. Waggaa tokko dura abbootiin amantaa Bataskaanatti Sinodoosii kan biraa hundeessuu beeksisuu isaanii hordofee rakkoo cimaan Bataskaanatti keessatti dhalatee ture. Kanarraa ka'uun muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad gidduu seenuun waliigalteerra ga'uun isaanis ni yaadatama. Haa ta'u malee Abune Maatiyaas jalqaba kora Sinodoosii irratti haasaa kaleessa taasisaniin ammayyuu Bataskaanattiin qormaatawwan alaa fi keessoo keessa jiraachuu ishee himan. Paatriyaarkichi ergaa dabarsaniin waggootan darban keessa yakkoonni garaagaraa raawwatamuu ibsuun Sinodoosichi araara buusuuf akka hojjetu waamicha dhiyeessan. Yakka hojjetame araara dhiifamaan cufanii bira darbuuf yakkoonni wal fakkaatoon akka hin mudanneef sirna jabaa ta'e ijaaramuu akka qabus waamicha godhan. Dabaluunis waldhabdeen biyyattii keessatti jiru uummataaf qormaata ta'uu irraa kan ka'e maddeen qormaata Bataskaanatti mudatan keessaa tokko kana ta'uu himan. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo keessoo isheetti yeroodhaa yerootti mudachaa jiran haala walxaxaa fi yaaddessaa keessa kan jirtu yoo ta'u, keessumaa bara 2014 kaastee rakkoo hamaaf saaxilamaa jirti. Gargar bahiinsi manbara Salaamaa fi manbara Tekilee Hayimaanoot kan maqaa mana lubummaa Tigraay irraa teessoo Phaaphaasii Tekilee Hayimaanooti kan yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jedhamu akkasumas tajaajila afaan ofiitiin tajaajilamuu Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa ammoo darbees teessoo Phaaphaasii Abbaa Phexros jedhamu kan gargar fo'amaa jiraniin qormaata hamaa kan yeroo kamii caalaa keessummeessaa jirti jedhan. Yaa'ii baatii caamsaa qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaa bara kanaan taateewwan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalatanii hin beekne danuun dhukkubbiin dubbatamaniiru. Waa'een saamicha maallaqaa malaammaltummaa taayitaaf wal qoccoluu wal dura dhaabachuu miseensota Sinodoosiis kaafameera. Keessumaa kutaan lallaba magaalaa Finfinnee yakkoota malaammaltummaa fedhii aangoo fi gochaawwan biroo danuun liqeeffamtee jiraachuun yaadota mana kiristaanattii keessaa wal'aansoo wal qaban keessaa tokko turte. Bu'uuruma kana ishee kanatti akka jettu sagale sagale takka namooti durbifta ishee yoo ta'u waa'ee Phaaphaasii qofa. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jirtu Paatriyaarkii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abune Maatiyaas ibsan. Abune Maatiyaas kana kan jedhan walgahii waliigalaa Sinodoosii Bataskaanatti kaleessa eegale irratti yoo ta'u, qormaanni alaa fi keessaa Bataskaanatti akka mudatan dubbatan. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo ammaa kana qormaata cimaatu ishee mudataa jira. Qormaanni alaa kan hin oollee biyyoo ta'e illee isaan olitti qormaatileen keessaa ka'an ergama ishee akka sirnaan hin baanneef gufuu itti ta'aa jiru jedhan. Dabaluunis Bataskaanatti keessatti fedhiin muudamaa fi maallaqa jaallachuu dabalaa dhufuun gargar bahiinsi wal qoccoluu fi akkuma argan dubbachuun dabalaa dhufuu kan himan dhageettii amantoota biratti qabnu nu duraa gadi buusaa jira jechuun dubbataniiru. Ofii of muuduun Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraachuu kan ibsan Abune Maatiyaas namoonni keessoo keenyaa rakkoo alaa dhufuuf haala mijataa uumeera jechuun nageenyii fi tokkummaan Bataskaanatti irratti yaaddoo uumuu ibsan. Waggaa tokko duraa
Waggaa tokko dura abbootiin amantaa bataskaanatti siinodoosii kan biraa hundeessuu isaanii beeksisa. Waggaa tokko dura abbootiin amantaa bataskaanatti siinodoosii kan biraa hundeessuu beeksisuu isaanii hordofee rakkoo cimaan bataskaanatti keessatti dhalatee ture. Kanarraa ka'uun muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad gidduu seenuun waliigalteerra ga'uun isaaniis ni yaadatama. Haa ta'u malee Abuna Maatiyaas jalqaba kora siinodoosii irratti haasaa kaleessa taasisaniin ammayyuu bataskaanattiin qormaataawwan alaa fi keessoo keessa jiraachuu ishee himan. Paatriyaarkichi ergaa dabarsaniin waggootan darban keessa yakkoonni garaagaraa raawwatamuu ibsuun siinodoosichi araara buusuuf akka hojjetu waamicha dhiyeessan. Yakka hojjetame araara dhiifamaan cufanii bira darbuuf yakkoonni wal fakkaatoon akka hin mudanneef sirna jabaa ta'e ijaaramuu akka qabus waamicha godhan. Dabaluunis waldhabdeen biyyattii keessatti jiru uummataaf qormaata ta'uu irraa kan ka'e maddeen qormaata bataskaanatti mudatan keessaa tokko kan ta'u. Dabaluunis waldhabdeen biyyattii keessatti jiru uummataaf qormaata ta'uu irraa kan ka'e maddeen qormaata bataskaanatti mudatan keessaa tokko kana ta'uu himan. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessoo isheetti yeroodhaa yerootti mudachaa jiran. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo keessoo isheetti yeroodhaa yerootti mudachaa jiran haala walxaxaa fi yaaddessaa keessa kan jirtu yoo ta'u keessumaa bara 2014 kaastee rakkoo hamaaf saaxilamaa jirti. Gargar ba'iinsi manbara Salaamaa fi manbara Takilee Hayimaanoot kan maqaa mana lubummaa Tigraay irraa gara teessoo Phaaphaasii Salaamaa Tigraay fi teessoo Phaaphaasii Takilee Hayimaanoot kan yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jedhamu akkasumas tajaajila afaan ofiitiin tajaajilamuu Siinodoosii Oromiyaaf sabaaf sallammootaa ammoo darbees teessoo Phaaphaasii Abbaa Phexros. Tajaajila afaan ofiitiin tajaajilamuu Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sallammootaa ammoo darbees teessoo Phaaphaasii Abbaa Phexros jedhamuun kan gargar fo'amaa jiraniin qormaata hamaa kan yeroo kamii caalaa keessummeessaa jirti jedhan. Yaa'ii baatii caamsaa qulqulluu Siinodoosii Itoophiyaa bara kanaan taateewwan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalatanii hin beekne danuun dhukkubbiin dubbatamaniiru. Waa'een saamicha maallaqaa malaammaltummaa taayitaaf wal qoccoluu wal dura dhaabachuu miseensota Siinodoosiis kaafameera. Keessumaa kutaan lallaba magaalaa Finfinnee yakkoota malaammaltummaa fedhii aangoo fi gochaawwan biroo danuun liqinfamtee jiraachuun yaadota mana kiristaanattii keessaa wal'aansoo wal qaban keessaa tokko turte. Bu'uuruma kanaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qormaata fedhii fi aangoo maallaqaatiin liqinfamuun qormaata jabaa ta'uu Paatriyaarkiin mana amantattii Abuna Maatiyaas ibsan. Marii biyyaalessaa mirkaneessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa ciminaan hojjechaa jiraachuu isaa Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa beeksise. Biirichi ibsa isaa caamsaa 23 bara 2016 baaseen carraa argame kanatti sirnaan yoo fayyadamne biyya hunda keenyaaf taatu ijaarrachuuf boqonnaa murteessaadha jedheera. Dabalata isaa Baayush Kabbadee akka taanutti qabatteerti. Dhaloonni har'aa ajandaa seena qabeessa kana milkeessuun kuufama idaa kaleessaa maree fi marabbaan furee boqonnaa haaraa akka banuuf seenaan abbaa carraa taasiseera jedhan. Carraan argame kun yoo sirnaan itti fayyadamne rakkoo waloo keenyaa furree araara biyyaalessaa milkeessuun nageenya keenya eegsisuun biyya hunda keenyaaf taatu ijaarrachuun murteessaa ta'uu isaa eerameera. Kanuma ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa naannichatti nageenya waareessuu duudhaa ganamaa jabeessuu fi maree biyyaalessaa haalli mijaa'aan akka uumamuuf kutannoon gumaachaa irraa eeggamu hunda taasisaa jiraachuu ibse. Imala kanaan dhibdeen siyaasaanii furama ijaarsi biyyaas bu'uura cimaa ni argata. Oromiyaa ijaarru Itoophiyaan utubnuu fi gaanfii Afrikaa tasgabbeessinuu imala kanaan milkaa'a jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen addeessee jira. Kaabineen magaalaa Finfinnee walga'ii 13ffaa waggaa 3ffaa har'a geggeesseen fiixee baajata bara giddugaleessa 2017 irratti mari'achuun kallattii kaa'eera. Akkaataa baasii galii giddugaleessa 2007 haga 2019 bara 2017 maddoota galii adda addaarraa galii birrii biliyoona 230.39 walitti qabuuf kan karoorfame yoo ta'u, ramaddiin baajataa kan waliigalaa keessaa persentiin 61 baajata kaapitaalaaf akka ta'u kallattii kaa'eera. Baajatichi karoora ijoo dameewwan xiyyeeffannoof akka oolu kaabineen magaalichaa marii isaan kallattii kaa'eera. Magaalaan Finfinnee baajata ofiin kan of bulchitu ta'uu isheen galii sassaabduu irratti dhaabbileen xiyyeeffannoon hojjechuu qabanii fi deeggarsii fi hordoffiin barbaachisu akka taasifamu murteesseera.
Oduu keenya biyya laatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen Raashiyaa akka haleeltu hayyaman. Biyyoonni michuu US ta'an Yuukireen deeggarsa meeshaalee argatte fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuuf mallattoo agarsiisanii jiru. Dabalata isaaf Baayush Kabbadee akka taanutti qabattee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen meeshaa Ameerikaa irraa argatteen iddoolee filatamoo Raashiyaa akka haleeltu hayyaman. Iddoon hayyamni kennameef adda kan ba'e naannoo Kaarkiif qofa akka ta'e qondaaltonni himaniiru. Gareen waraana Yuukireen tokko meeshaalee USA irraa arjoomameen iddoowwan Raashiyaa irratti xiyyeeffataman hanga ta'e irratti haleellaan ofirraa faccisuu yookiin humna Raashiyaa isaan haleeluu deebisanii haleeluu yookaan kan isaan haleeluuf qophaa'e dursee haleeluu akka danda'u ajajni kennamuu BBC'tti himeera. Qondaalli USA tokko yaada BBC kenneen fayyadama meeshaa armaay taaktik misaayil siistem jedhamu dachee Raashiyaa keessatti fayyadamuu dhabuu irratti wanti jijjiirame hin jiru jedhan. Ammoo Yuukireen xiyyaara waraana Raashiyaa isaan haleeluuf qajeelee achuma Raashiyaa keessatti kuffisuu hin dandeessan jedhamee akka hin beekamne qondaalli USA'tti dhiyaatu tokko himeera. Humnoonni Raashiyaa yeroo dhiyoo keessa naannoo Kaarkiif keessatti haleellaa tasaa eegalan hordofee bakka hedduu to'achaa jiru. Biyyoonni michuu USA ta'an hedduu Yuukireen deeggarsa meeshaalee argatte fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu fayyadamuuf mallattoo agarsiisaa jiru. Biyyoonni kun deeggarsa meeshaalee kanneen Yuukireen daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuuf fedhii agarsiisuu isaanii haleellaan Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessitu jabaataa dhufuu hordofeeti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin garuu keessumaa biyyoonni xixiqqoon Awurooppaa akka gaabban akeekkachiisan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin garuu keessumaa biyyoonni xixiqqoo Awurooppaa akka gaabban akeekkachiisan. Ministeerri dhimma alaa USA Anthony Blinken haal dirree waraanaa irratti hundaa'uun ijjannoon Waashingtan keessa deebi'amee akka ilaalamu ibsanii turan. Yeroo ammaa walgahiin ministeerota dhimma alaa biyyoota neetoo ta'aniin kan gaggeeffamu irratti hirmaachuuf Czech Republic magaalaa Piraagitti argamu. Dubbi himaan nageenya biyyaalessaa White House kan ta'an John Kirby caamsaa 30 ibsa akka kennanitti deeggarsi USA Yuukireeniif taasiftu dabalaa dhufuu himani. Garuu ammatti tarsiimoon USA akka hin jijjiiramne beeksisan. Yuukireen karaa bahaan haleellaa Raashiyaa dandamachuu dadhabuun duubatti foqoqaa jirti. Karaa kaabaanis magaalaa guddina lammaffaa taatee Kaarkiif guyyaa guyyaan misaa'ila Raashiyaatiin haleelamaa jirti. Torbee kana pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoota lixaatiin daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuu fi akka qabdu dubbatanii turan. Anthony Blinken Czech Republic irraa ibsa kennaniin USA haala dirree waraanaa jiru irratti hundaa'uun ejjennoo ishii deebistee ni ilaalti jedhan. Israa'el waraana Gaazaatti xumura gochuuf wixinee haaraa baaste Joo Baayiden jajjabeessa jedhan. Qaamoleen hunduu carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaabanii fi namoonni butaman akka gallakkifamanis gaafataniiru. Dabalata isaa Miriyaam Olumaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti. Waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jirutti xumura gochuuf Israa'el wixinee waraanaa dhaabuu haaraadha amasiif dhiyeessuu ishee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kaleessa beeksisan. Waraana kanatti xumura gochuun yeroonsaa amma kan jedhan Baayiden Hamaas yaada haaraa Israa'el dhiyeessite kana akka fudhatus gaafatan. Yaada waraanaa dhaabuun kun gulantaa sadiin kan hojiitti hiikamu ta'uu kan ibsame yoo ta'e marsaa jalqabaan waraanni ji'a ja'aaf dhaabbatee loltoonni Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddummatan akka ba'an kan jedhudha. Deeggarsa namoonni hedduminaan Gaazaa akka seenuuf namoota butaman muraasaaf lammiilee Filisxeem mana hidhaa Israa'el wal jijjiiruu kan jedhus jira. Yeroon booda Gaazaatti waraanni guutummaatti dhaabbate Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhutti geessa. Wixinee kana ilaaluun ammas yaadicha waan gaariidha jechuun ibseera. Pirezidaantiin Joo Baayiden kaleessa caamsaa 31 wayita Haawus akka ibsanitti marsaa jalqabaan dhukaasni dhaabbate humni waraana Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddummatan keessaa akka ba'uu fi namoota Hamaas buutee Filisxeemota mana hidhaa Israa'el jiran wajjin wal jijjiiruun akka gaggeeffamu kaasan.
Amas gara sarraa dhukaasa dhaabuu barbaaduun fi dhiisuusaa kan itti baramu kun carraa gaariidha jedhan Baayiden. Dhukaasa dhaabuun kun deeggarsi namummaa caalmaatti Gaazaa akka seenuuf carraa guddaa kan banu ta'uu ibsuun guyyaatti konkolaattonni 600 deeggarsa Gaazaa akka seensisaniif carraa akka banu dubbatan. Gulantaa lammaffaa irratti loltoota Israa'el dabalatee namoonni Amaasiin butaman hundi gadi lakkifamu. Yeroos dhukaasa dhaabuu kan jedhu gara guutummaa waraanaa dhaabutti ce'a. Barreessaa olaanaa dhaabbataa biyyoota gamtoomanii Antooniyaa Guuterees jijjiirama argame gammaduu isaanii ibsuun Gaazaatti waraana dhaabuun yeroonsaa amma jedha. Inisheetiif yookiin pireezidaantiin Baayiden nan jajjabeessa qaamoleen hunduu carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaaban, namoonni butaman akka gadi lakkifaman, deeggarsa namooma dhorkaa malee akka Gaazaatti seenuu fi ba'aa giddu galeessa nagaan waraana akka jiraatu akka mirkaneessaniif jajjabeessa. Joon Baayiden wayitaa wiixinee waraanaa dhaabuu qaaraa kana ibsanitti marsaa jalqabaa fi lammaffaa irratti waliigaluu fi marii geggeeffamuu ulfaataa ta'uu akka malu eeraniiru. Gulantaa sadaffaan wiixinicha ammoo lammiileen Israa'elii butamanii harka Amaas jiran kan du'an yoo jiraatan reef isaanii akka deebi'u akkasumas deeggarsa Ameerikaan hawaasa idil addunyaa Gaazaa deebisanii ijaaruun kan geggeeffamu kan jedhu of keessaa qaba. Baayiden dubbii isaanii keessatti qondaalotaa fi uummata Israa'eliif ergaa dabarsaniin carraa kana dhabuu hin qabnu jechuun karoora haaraa dhiyaate akka deeggaran waamicha dhiyeessan. Muummeen ministeera Israa'el Benyamin Netanyahu gama isaaniin Amaas hanga dhaabsiifamutti waraanni akka hin dhaabbanne dubbatan. Amaas waraannis ta'ee humna bulchiinsa deebi'ee Gaazaa keessaa akka hin dhaabbanne barbaadu. Kana hanga mirkaneessanitti duubatti akka hin deebine dubbatan. Joon Baayiden garuu Amaas ammatti dandeettii fi humna waraanaa ittiin haleellaa jabaa geggeessuu hin qabu jechuun Amaas dadhabuu ibsan. Amaas gama isaan karoora haaraa dhiyaate kana ija gaariin akka ilaalu ibse. Amaas duraanis gaafataa kan ture waraanni guutummaan akka dhaabbatu loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa akka bahaniif Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhu. Qondaalota bulchiinsa Filisxeem kan West Bank kan ta'anii fi karoora haaraa dhiyaate arguu himan. Tokko ammayyuu Israa'el guutummaan waraanaa dhaabuun kan jedhuu fi loltoonni Israa'el guutummaatti Gaazaadhaa ba'uu wabii wanti kennuu keessaa akka hin jirre himan. Sanaadi gulantaan Gaazaatti waraana guutummaatti dhaabuu qophaa'ee karaa Qatar Amaas biraa ga'uun ibsame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jechaa amma dabaree oduu ispoortii irra geenye jirra. Oduu keenya ispoortiitiin taphni xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa har'a galgala xumura kan argatu yoo ta'u Riyaal Maadiriidii fi Doortimuund gidduutti eenyutu geeba kaasa kan jedhu gamanumaan kan eegamudha. Leenjisaan Maadiriid Kaarlo Aanchilootiin tapha kana salphaatti akka hin ilaalles dubbataniiru. Dabalata isaa Beniyaam Dabalaa akkaataa nutti qabatee jira. Leenjisaan Real Madrid Kaarlo Aanchilootii Real Madrid yeroo 15ffaaf Champions League Awurooppaa injifachuuf falmii godhamu irratti sodaanii qabna jechuun miidiyaaleef ibsa kenna. Taphni xumuraa Champions League Awurooppaa har'a galgala sa'a 4 irraa eegalee London dirree guddicha Ingilaand Wembileetti Real Madrid Borussia Dortmund gidduutti gaggeeffama. Morkiin kun garee yeroo 14 shaampiyoonaa ta'ee fi garee bara kana Bundesliga Jarman sadarkaa 5ffaan xumure gidduutti ni godhama. Haa ta'u malee yeroo 4 shaampiyoonaa Awurooppaa ta'uun leenjisaa qixxee hin qabne kan ta'e Aanchilootiin salphaatti akka hin laalle dubbate. Xumura Champions League baay'ee murteessaadha, baay'ees hamaadha jechuun dubbate. Aanchilootiin ibsa kenneen carraa xiqqoo qabaachuu qabna, sirriitti taphachuu qabna. Yeroo xumurarra geessu injifannootti waan dhiyaattuuf ni sodaata jedhe Aanchilootiin. Dorgommii liigii Jarman bara kanaan badaa dorgomaa cimaa kan hin turre Doortimuundiin dorgommii Awurooppaa kana irratti ga'umsa gaarii agarsiiseen xumuraaf ga'ee jira. Maadriid nuusa xumuraa irratti Manchester City peenaalitiin injifatee walakkaa xumuraattis tapha dirree isaatti godheen goolii 2 galchee injifachuun gara nuusa xumuraatti darbe. Taphichi haaduu qara lamaati. Hamma dandeenya irraa gammaduu qabna. Wanti yaaddessaan kubbaa miilaa keessatti badhaasa isa olaanaatti dhiyaannee waan jiruuf nu harkaa buuf danda'a jedhan Aanchilootiin. Sodaan kun har'a galgala borganama boruu galgala jalqabuu danda'a. Sodaa guddaadha, baratamaadha. Yeroo baay'ee sodaattee irratti yeroo gammadaa taata yeroo injifattu jechuun Aanchilootiin ibsa jimaata galgala kenneen. Gama Doortimuundiin guddummaan tapha kanaa homaa gaaffii keessa kan hin galle yoo ta'u, taphataan sarara gidduu Juuliyaan Biraant morkatoota isaan jabaadha. Champions League irratti wanti isaan irra jabaa hin jiru. Milkaa'inaaf seeraadhaan jechuun guddummaa garee morkatanii ibsa. Leenjisaan garichaa Edin Terzic gama isaan xumuraaf ga'utti gammadu himee kanas jiru injifachuuf jedhe. Tapha xumuraa irratti hirmaachuuf asin dhuftu, injifachuuf dhufta. Waancaa sana harka galfachuu barbaanna jechuun dubbate. Maadriid milkaa'ina qaburraa waancaa kana injifatu tilmaama guddaa argatus taphataan sarara gidduu Maadriid Luukaa Moodriich garuu akkas miti hireen jiru 50-50 jechuun ibseera. Tan ture oduu dhiyeessuun isin faana kan ture Anqaroo Abbabaati yeroo gaarii.